Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya baga jiraatan ilmaa Oromoo haadhaa fi biyya keessa jiraatanis akkana gaafa ammas dhufnee jirra yeroo darbeef diraamoonni mudannoota akka jechuudha isiniif dileessinee turre arnaas nalas kunooni jira mudannoo jechuudha waa'ee jaalalarraa akkamitti jenneeti kunoo arnaan tanas isiniif dhaleessina ni jira kunoo obboleessa keenya kanuma yeroo darbee jechuudha aanuu fadeessu hayya obboleessa assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Hayya isin maqaa keenya. Maqaa kiyyaa akkuman hafa maduratti isiniin amma gartee maqaa taphachiisaa amma ammoo gartee maqaa gammachiisaa. Hayya taphachiisaa gammachiisaa hedduu das nama jaalledha hedduu takka tole jechuudha. Hayya mee ammaan tana gaa yeroo dabree hedduu takka sirraa si odeeffadheetiin ture ammaan tanaas gaamii ammaan tana maal ni beektaa waa'ee jaalalarraa gaa mudannoon takka ni jirti miti. Mee yeroo jaalala sirraa mee maal faasii mudatee mee waan sirra geessu. Namni waan jaalala sin jiru beektaa. Naam. Egaa waan jaalala mudannoo jaalala. Egaa mee hordoftoota keenya kanaaf ibsa. Dhugaa akkasitti yaaboo dhiisimee tajaajilaa tanas keessa garteemi. Yaaboo an garteemi irrumaan qajiilee huboo. Hayyee maalii iyyeeyyii sin jetti. Iji naan jettu Hayyee. anumaa umaan beene fiddee farka na leexeetuma. Akkana hayyee. Yaaboo dhiisi garteemi eefuma booda kana si deemte waan taate malee akka duraa sanfaa garteemi. Nuyi garteemi osoo garteemi halbira teenyee dhiisi. Ugaa sin achiin garteemi haree ooftuun. Ugaa anis garteemi horii oofu asirraa garteemi hawliif garteemi hawlisu turre. Hayyee. Asirraa garteemi hawlee kana waliin. Haalaalatti wal gartanii jechuudha. Hayyee. Jaalala bareedduu tana keessa turre osuma akkas jiru garteemi arrabaa fi likkeenis. Dhugaadha waldaansaa eeguun. Wallee siraati jettee fi wallisuuf turte sanka. Mee kan faafaayettee wallisuuf Wallee kana yeroo sanitti akkam jechuu ture ni beektaa isin achiin of nuree bobbaa areefaa anis asiin gamanuu faame. Waggaa kanan haraashii baddaadhaan jeen haafni doddoluudha. Wayyaa bareedduuti qoodhi haalaa silaa gartee hawwajumaan ka ooluudhaan jeen. Waggaa kana cirraas deebistu turee mataa. Dura baatee deebistu wajji jaalaa wajjin ooluudha. Waggaa kanan gaa kasi garteeni. Meera pada pawan lagi. Wanti jaalala kan lagi maal fayyadasu tahu tak ada nasi lebih tak. Yaaboo tanuma akka teessanii tanaa yaaboo. Ayyamee tiyoo Akkas walumaa re'eechirraas dhageenya. deebistu Ini turre. dapat toren. Ayana. Re'eechirraas deebistu turre yaaboo miidhee bakka tanuma akka teessanii tanaa yaaboo gartee waan dhalaa tanaatis. Mee dhiisimee gartee bakka keessumantuu hin garuu gizee rorroo jaalalaa tana keessa faasifne hamtuudha wallaahi. Bakka garteen osoo duraan akka bareeda hojii turtuu gizee booda keessan jijjiiramu amma sumaa garteen bakka takka fa'aa biyya biraa deemee gizee dhuftee isii garteen warra ijaarte fa dhuftaa. Amma ammoo yeroo garteen isii garteen kabultii feetu sanitti ati amma garteen habamni tokko irraa si hanqisuu danda'a. Kanumaan bakka adda baatanii garteen addaaf tangaa maal goota gaarabbi garteen wal jaalatu bakka osoo jaalala garteen jaaladdaa tana keessa walumaan jiraachuu jirruutuma akkumaan garteen haasoo keenya qaama duraa guyyaa dhuun tanaa hojii haasoo hin sanitti siime haa garteen osoo mana jiraachuu jiruu garteen ijoolleen garteen qafiramtuun biyyaa footoo argitee garteen qabinaa argattee bakka argitee isiin qabiyyaana baastee haala jiru san keessatti osuma jaaladdaa tana keessa jirru bakka isinis garteen haalaan kana jaalatte anis haalaan hin jaaladha innillee siima jarkeen beeku isiillee kana wal argiteen beeku. Osoo kana jirru garteen gahu beektee garteen kamaalleen kunis jira nama garteen ijoolleen tu amma jirra shaantaa hammaartee dhuftee garteen maallaqa kana shaantaa hammaartee dhuftee micoota na waliin hajaasi jirti. Anis garteen jireenya kana keessatti osoo hin ta'in deemee isii tana waan hin jaaladhuuf jecha deemeetiin kabiyyasan jechuu shaantaa kana hammaaree dhufee isii tana fuudhaa yaada jiru jechuu kasittiin isii hojjetta baan ilaala. Ugaan dhufuu bakka akkaan cha'ee hayaada san hin taane beektee akkuma nama amma dura isin himate garteen kabiyyatuuni kan shaantaa irraa hammaaru miti. Kan shaantaa irraa hammaaru miti. Yaani gaasuma kana keessa deemuu garteen immoo garteen saayikooti yemmuu achumarra jirti. Shaantuma guutuu nu galee cuusan fuudhudha. Osuma xiqqoo fi guddoo tana waan harka walirraa kaa'u shaantaan kunis gaafatee waan guutamu osuma kana jootiin haroo achuu ofii ture amate. Yaani hanga amata lamaa fi sadii takka kana taa'ee akkana garteen ammaan garteen isiinis akkaan hin dubbisne silkii hin qabdu yaani haganas keessa taa'e kana argachuuf hin danda'u. Argachuuf hin danda'u hanga waan asumatti jecha kana hedduun see hoggaan dhaquu haadha warraa taatee akkana garteen gaafa kaan isumaa ilmoo qabattee harkaana qabattee karaa lagaa gadi hin Hai ilmu qabdi. Ilmoon fa'aa akka tasii taateef akka ta'u obboleeyyanii akka ta'u obboleettii
Ni jira gaa takka hiriyaasii kana ta'uu akkamitti dabalata silaa akka tasii Gizeen tuura tasa dhugaa agartee inni kana dabaafachuun osoo jiru gizeen hasa karuma kawwee dhufnu san hedduun bakka afarifadhee ture akkasumatti waan kana bakka addanaa bahuuti illeetiin addan baafadhee achi booda bakka agartee kabultii ijaartee jirti heerumtee jirti kun ilmoo qabdiyuu agartee bakka maaliin godhuu danda'a hiriira jeetuma rabbummaan agartee isaanuma isaa rabbi walii haa Shantaan guutaa si qochiise. Shantaan guutaa akkasitti si bira qochiise. Jaalala kan ta'e isaa isii gaafan shantaadhaan galu isii ilmoo qabattee deemtu bakka agartee harifaachuu keessaanis haafadhee namas adda baafadhee bakka agartee dhugaa ta'uu hainaan achuma keessa waan jiraadhu agartee asuma keessa agartee biyya keessa jiraadhu. Isumaa jechaa hojii baay'ate. Bakka agartee haroon dhufaniif duuba deebi'ee micoota akka hojii haratti hawlee dhufnee Karaadhaan. egaa anis ammas hin deemu jira agartee micoota akka harumatti hawlaa Aarumsiitiin akka qabata haata biraa. Aarumsiitiin aarasiin jiraami isiin tunqoo akkamitti agartee kana dhiistee kabaraa qabatteedha anis ni qabaddaa dhagaa. Kanaan kara qabadhee biyya tana taarifa wajjin dhufne. Taarifa wajjin dhufne eefuma kan biyya tana dhufne micoon eefuma bakka haala biyya tana agartee nattis jijjiiramtee bakka agartee kan biyya tanatti ammas agartee kan dhalaa qabatu shokka agartee kan mirga kan dhalaati eegama. Bakka agartee kan maaliin godhuu danda'a. Bakka achirraa bakka agartee ifan hanaaqe. Hatta dhalaa agartee yaani dhalumaa agartee hundinuu hawaasa hin fakkaatu. Isiisa silaa akkam si goote? Ayisatti boodaan ta'e jechuudha dhiiftee si boodaan. Asbaane bihaara kana baara asbaane. Ayyee. Baara asbaane hawaasuma agartee duraan gisee jecha asbaan agartee kasin darbu kan darbinidhaan asbaane. Akkasitti eefas baatee bakka haala jireenya biyyaa kana wajjin wal simattee xiqqishoo teenyee. Na darbitee jechuu deemtaa? Aktuu warreen akkam jeetiin siima yaabbeessaa. Hin qabattu ati. Hin fuune duraanisi. Amma haganaa asbaane haa biyya tana waliin teenya hawalni kan naqaa. Haruma keessatti kana darbitee bakka sanis akkas gootee anaa shaantaa hammaaru deeme kana darbitee. Kunis gisee kana darbitu irrumaan naaqee waan magartee umurii hafuudhu kanatti hin fakkaanne. Allah way waan hedduu takka Bakka sanin dumaratti hin dhiiseetumaan haaluma bakka jireenyuma bakka agartee haala jireenyaa keessa goree waa'ee jaalalaa fi maali achitti hin jabdu godhee jaalala bakka tana keessatti akkanatti roorroo addaatiin bakka keessaa bee irraa hanaaqee. jaalala gisee jaan kanaa hedduu takka laasitti dhaga'ama sa'ami. Jaalala gisee jaamu kana bakka agartee hatishuma santu kana dura dhufa amma hattaa saahibban kiyya hundi gisee maal jaalala jaa walla hedduu kana irraa sodaadha. Hedduu takka ammaas kaa uummata ni jiraa kana hoggaa agartee oolii naata jechuudha nama irraa. Irraa nanaaq. Ummatuma jaaloo kana gisee argee irraa nanaaq. Irraa nanaaq. Hayyee akkana kun hordoftoota keenya muudannoo jechuun kun waan akkanaa kana jechuudha. Wanni kun waan hedduu nama keenya hundarra gahaa jiru jechuudha. Anillee kun isatti aansee muudannoo takka waan na mudateen isiniif himaa jechuudha. Anis ammaa kana muudannoo takka na mudate. Hayyee eegali gaa. Muudannoo eegaa muudannoo takka jechuudha. Waasillee gaafanni atumaatiif tura gaa jireenya kan ni gaawwan qabdooti. Akkanaan illee muudannoo takkaatu na mudate jaalalarraa kan ka'e jechuudha. An biyyattii irraa ka'ee yeroo duraatiif biyya ambaa sana dhaqe jechuudha. Dhugaa dhagaasaa jaalateetu fala gooyitaati ni beektaa? Akkasitti biyya ambaa sana dhaqee anaa afaan hin beekne nama afaan hin beekne jaaladhe yoo Yaani biyyatti hin jaalanne osoo biyya namaatti. osoo biyya namaa hin ta'e illee biyyatti illee jaaladheetiin jira. Biyyattis Biyyattii keessatti illee jaaladheetiin jira. Yeroo duraatiif jaalachuun ture hedduu takka bakka himaa bakka nama sana hedduu takka ni jaaladha. Yeroo saniif aan hojii takka maalloo pireektaraan dalaga. Bakka hojii yeroo pireektaraa kana dalagu guyyaa dheeraa kana bakka yeroo dalagu hedduu takka bakka himaa odumaan bakka himaa odumaan dalagu jiru faadhan isiin tun dhuftee akkanuma fuula dura na teessi. Akkasi. Hoggaa isiin hatta agartee midhaan agartee kan jaalala isii keessa. Egaa innaa jaalalaa jechuudha. Yooma silaa dalagu jiru innaa jaalaluu isee jechuudha. Jaalala isii. Innaa bakka dubaree isiin duba kan hundaree hasiif beeyti. Akka ati gartee osoo kan dalagu jirtu Si beeti. akkuma gartee isiin sun gartee kan dura dhuftu kana hasiini beeyti. isillee Kana beektee rakkoo yoo siin beekne akka dhugaa beektee gartee harkina sammuu ta'uu danda'a. Egaa inni mataa keetiin jaalattee waan fittuun qabdu yoo karaa namaan hin ta'e. dhugaadha isaa jaalalaa Jaalatti gartee hawaasa haasaadhaa yoo karaa lamaan hin qaban malee Oromoon. dhugaadha jaalalli dhugaadha gama lamaanitilleedha isillee laakin ati numa beekte hanqasaa ta'u akkasittiin bakka jaalallee laakin gama kiyyallee waan ta'in gamu misiiti jechuudha akkasitti bakka yeroon dalagee bakka lubbuun bakka ilmaa dalagu matanaa dhiisitii bakka deemii isiisan bira dhaqee maan jette jechuudha. Oduun akkasitti jaalala jechuudha yoo akka jaalali. Hayyee akkasitti odoo wal jaalannu jechuudha.
Ana akkasitti bakka isii tana beekadhu gaa namni kun jaalala jechuun gaa jaalala waan ayaadaa takka jechuudha miti. Isiin ammoo maal jettini beektaa akkanaatiin ammaan tana na fuudhiin naannatti biti. Ana akkanaatiin naafati wal jaalannaa akkana jeetiin bakka ammaa miti teenyaa akkasii dalagannee akka namaa taanee akkasii jijjiirama takka finnee akkasii bakka wal fuunaa maaliif narraa jirjattaa jeetuma ol gaa isiin natti dubbatti kanumaan jaan bakka isiin wanni nan jiru gaanii beekan dhanaan keenya ammaa kun duuba akkasin jirfataa miti. Iya kana dhiiftee tuma bakka akkasii bakka kun akkas taanaan nama hedduutti himti nin dhagaa nama gaagisee natti himan akkanaatii kun isin jaalatu dhalaa bira jaalata keefitti ati maaliif isa maal jettaa mitiif irraa heerumu kun sisa maal jaaniituma akkasii bakka dubbii nama akkasuma dhageesse akkasii bakka. Si darbitee jechuudha. Si darbitee ni heerumte moo suma gartee jaaluma kan kee dhiiste. Akkasuma na darbitee jaaluutii tanaaf karaas bakka dhiifte jechuudha. Afaanis dhuftee natti himachuu sodaatee jechuudha. Isumaatu hasiganii jechuudha. Naganii jechuudha. Laata namni La, isin singat. Maal jettee isin singat? Reefu sinni ofeeti dhaluma irratti deebiste. Anis ofteetum sirratti deebiste. Isinii badii qaba malee kan maraan isin dhiistu. Lakkee haanuti badii hin qabnu. Laakiin isinii maameettee qofa ni miidhagatan nuyi gahan waa isii bantiiti. Agartee osoo gartee haqa namaati dhiibuu gartee osoo gartee mirga namaati dhiibuu hin ta'in. Egaa haqa isii gartee wayii hanqatee waanuma jira beekte. Gartee mirga qabdi waan isiin irra hasigalte san osoo gartee waa jiruuti malee akkanuma gartee egaa akkanuma ammoo isin waan dhalaa taate kun akkamitti jiru malee inni badiin qabna kan taate isin hin dhiistu. No, ana kan iyyatti badii waa hin jirtuun jaalaatiin gaa namni ni jirti yaa gaa isiin jaanjaanii tana fuutee tana gaa natti hin deemtee duuba gaa jaanjaanii tana gaa. Foonis habadiin qabdu foonis habadiin qabuuf deemtaa duubate immoo. Anaa miti haa duubaree dubbiidhaa jaabar. Laa osoo isin badiin qabdu. Akkamitti badiin qabdu? Ati mungkin irra jaalattuu faan malaa. Hoggutuun gitteetee waa himan malee. Duuba kanatti hin jaalanne. Isin dhiistore. Odoo sanitti duuba jaalalatii tana odoon isiidhaaf ibsoo duuba akkanaas hin jaaladhaa abdiin irraa hin kutatini. Homaa rakkinni hin jiru. Isinoo siin ibsitu jaalalati. Isillee naa ibsitii laakiin gaa namaa jira namni tokko tokko jechuudha. Kaa nama kana barbaadne yeroo hatattamaa sanatti mijjooynee fi eega jiraa miti duuba an akkasiitii waa takka narraa hin yaadini. Naaf hin mijjaayinii jiiga. Eega anaaf gaa odoo isiidhaaf hin ta'e naaf hin mijjaayne gaa namaatiin jiraa miti naaf hin mijjooyne akkanaatii teenya wanni gaa godhanii mana tokko gisee daddafanii ijaaranii fi akkas gaa haayitti godhatanii gaa tursiisa ijaaran tokko. Kaamba ijaarte duuba barqa akkas godhee warra. Dafeetuma ayaa siin ta'u. An akkas jeetuma fakkeessee gaa kunoo itti himaa laakiin isiin ammoo narraa gaa hojjete jechuudha. Amaan jechuun. Waan dhiistan jaalalasan jechuudha. Isiidha malee duuba anaa miti gaa hin dhiisne. Laa isiin jeen laa nuti badiin qabna sila. Akkamitti badii guddoo qabdan barreessin. Laa badiin qabnu maali? Dhalaan tun fakkeenyaaf yoo nama jaalatte dhiirti darbite malee abadan dhalaan hin darbitu. No, lakkisi jaalattu kan taate hin darbitu asila. Ni darbite haa ni beektaa. Osoo ta'uu ammaan tanaaf immoo ni beekta. Yaani dhalaan tun dhugaa gartee wal jaalatanii mee ati ammaan tana gartee hannuun ibsuu qabdu waa'ee dhalaarraa. Gartee amma dhugaa eefa jaalatte booda yaani gartee yoo gartee waan akkam faa yoo gartee isin hedduutti haa dhufee gartee kanama kana qalbii kanuma gartee dhugaan jaalatan haganuu dandeessan. Yaani yoo inni gartee taabiraa isin gubbaan ofe immoo akkammaan tana jiru kanatti immoo gartee akkammaan tana keessa jirutti dhalaan ammaan tanaa gartee osuma jaalalaan gartee hojjuman jiraachuu jiranii gartee miqatti qushoo isarra faan maallaqa qabu dhufaa. Kanafaa maallaqa kanafaa laaltee illee deemuu dandeessi. Ani dhageeffadhu waan takkataniin sinii. Amma ammoo innummaan san gartee yoo inni isa roorroo akkamitti roorrisee gartee firraa irraa murtee haganuu dandeessi. Mee ati kanuu ibsuu qabdu immoo ta'a. Dhalaan fakkeenyaaf jaalaltutu maallaqaan hin dhuftu bara. Kan arabbisiimi innaas kan jaalattu kan dhugaan kan jaalatu taate maallaqa itti hin qayyaru. Naam. Waan san taate. Hayyeegaa meegaa yeroo keenya osuma gartee inni qateenya tana teesseetuma hii jechuu osoo hin ta'in asis gaa ilma dhiiraa tokko qabaanni sirra gahiin sirra hahuun isaa qadirqama mee gartee qabaan sirra gaheerra kan nuuf ibsuu dandeessu waan jaalalarraa ta'e gartee kan mudannoo hanga ammaa sirra geesse mee gartee kan ibsuu dandeessu kan qabda. Sagalee. Mee ammaan tanagaa yeroo taraateetitti ichoo dabarree akka gartee kan ibsitu si barbaannaa san jaa. Anillee keessa na buufachuuf feetanii jechuudha.
Ay silaayis ka akkam mudannoo qabu beektee silaan hin qabu jee'u akkaan qabu nama beeka namni. Sirrii. Namni mudannoo hin qabne hin jiru. Anillee numaan qaba. Gaafa tokko beekadhu. Miidhaa poosiima. Maal jechuun deemu? Ogeettii mudannoo isaanis dhiibbuma dhalaa ofanatti dhalma ofii deemtu maali? Anta namaan jenne beekee lumasii eeggadhu malee. Ayyee. Yoo achitti illee kan dogongoro taate na qabda haa. Osoo inni eegalle egaa naafaan ittiin deebisiin qaba waan inni eegalee jiru jecha. Raawwanni akkasii afaan qabu isaanis dhiibbuma dhalaa ofanii beekte. Innaatillee dhalma ofii deemte. Dhiibbaa dhalaatis waa'ee mudannoo Afaan tana kan dhuftee gartee mi kan mirga dhalaadhaa falmachuu fi falmadhu harka ol qabe gad harka lamaanii. Dhalaa beektan. Akkasittiin beekadhu gaafa tokkoon beekadhu jaalaltiin afaan yaabete. Hojii yoo tokko ol ati naannoo keenya jaalatee beekte. Akkasitti qaama aruusa tokkoon nurraachifa godha beekte. Aruusanii jira bakka akka inni sosodaatanii beekte baadiyyaa keenyas. Sanii maal Yaani kamaali qabanee qasodaatan kun. Amma gartee namni dhalaa tokko hara keenyatti ni beektaa bara. Namni dhalaa tokko halkan za'aa malee ati zaanachi deemnaan ni sodaata kaatee waan gadi adda fagoo ta'eefu. Dhalaan. Aruusa gandoo biraa jira. Ati immoo qadirqama fuutee geessitee galchuudha jechuudha. Eegaa. Namni Namni illee naa beeku baatu. Akkuma namni narratti hin beekne faadhatti qaba kaatee fuudhee hojii yaanii maal isinis kaa ergaan deemaati. Galgala xiqqoon hin turaatii na bira bahii jettee beekte ijoollee hojii deemnu jala hafeetiin kaa eege qabu. Saboo waliin deemtu numaan jira. Osumaan jiru mana gadi yaadee beekte. Ani mana dheeyxee gabbaa jirtiifiin taa'ee isiin immoo gana dhuftii beekatu. Hayaa badda buka. Hanuma ka dukkaana dhuftiyyuu. Bakka silaatti ergansanii akka. Ajaa'iba ture. Kan inni manatti eegu na duubaa dhuftee beekadhu anaa dadhabee deemuu qabu. Hayaa badda. Anaa ammallee achi dhuftee ammallee kana hojjetee. Gana tolfatte haa kana maa aruusa dhaquu san ta'uu deemti. Naam. Kan inni gana gabbaatiif taa'u duubaa dhuftee beekte. Duubaa dhufte. Sababa manaan karaa malee garagalee immoo mana biraatiin dhufe immoo jeetii dhibboota gisee laala bara ammaa dhufee jetteega. Akkana kun duuba yoore. Ayya kaatee nama dafin jeengaa kanaas namni kuteeti nama dhaqabna dafin jeeni beete gakkute fooxaa gubbaa diimtuu tana kaatti qabdi beete hogguu ol seentu. Yaa fooxaa gartee meeqa fooxaa. Huccuu qayyaratee beete. Fooxaa kadimtuu yennaan gartee meeqa meeqa fooxaa dimtuu. Ayya aboo fuulduraan dhaabbatee danda'eera. Haa diimtuun kaawwee tana jira gaafa sadii ilma jirtii bara. Maatiin jira fooxaa dimtuu dhaabbateetiin jira. Hogguu isiin huccuu qayyarattu ani haa isiin olma seentee gabbaateen ishee wallee noo haati ulaa tana irratti irraa fuuteeti marattee beete. Haadhuma qabu baattati. Hai silarraa iloola. Laala. Ajeeboo fuusnee. Ajaa'ibni muuziqaa. Gabbaatee beete. Ajeeboo. Maal huccuulleen qayyarattu ijaaman tifi qoqaajee qacan godhee beete. Silatti nuyi jettee Wal akkana kun. silatti nuyi jettee utaaltee beete. Hayaa badda boo dubaree saach. Dubaree dubaree kamaatu si kanam. Hai ifu mana qabee malee jettu bara. Qaamni kun surna jeetiin utaalee laal. Akka akkasitti utaallee si jedhu. Hirriibaan jechuu bara. Hirriiba maali? Utaaleen fi naasuudhaan osoo fiiguu boqqolloo namaa kaname keessa. Boqqolloo caccabsitee uummanni booda gartee Mana- boo jira dhufee kan boqqolloo siree jedhan yoo Dullatti ta'u mana- siree fiiguu baata. Kan mana jala jirtuun sa'a barka numaa fiiguu malee booda laal. Ayyeboo. Lakkaanis waan hangarre nama guddaadha dafee daftee garagaluun turutti ulfaatee mira. Ayyeboo tagara kutte. Jeetiin kutee beekte arimoo na agarin jeetiin naasuudhaan kan inni aruusan dhaqee rafaa bule. Afaa bunta kana faasa mudate. Dubaree guyyaa haan gizee gaa intala gizee waan agartan gaafanne waan kana Intalteetu natti yaadde garuu. Natti yaadde. akkam akka taatu sitti aarte gaa. Yaani sila amma Isiin sitti isitti aaruu qaba moo isii kasitti aaruu qaba amma. Haatinis akka intalaaf dhufanis hin furanne. Fuudhan. Hin furanne Akkasii kuduratti fudhatee. midhaan haadha san harka qabde moo harka irra kaayyette? Ani harkaan qabe. Harkuma qabde. Ulaa gabboomaa fi ani hafootaa sanii deemtii mire isumaa seebete. Turtii dafigaa jeetumaan qacaan godhee beete. Wanni jedhama. Osuma isin garagalee ni rifaatu wajjin boo. Kutee beete kophee takka hunda dhiiseetiin kophee miila takkaatiin galee. Dubaree gizee gaa hulaa duratti gizee kan nama kophee harka kophee. Kophee wayii achi dhiise osoo fiiguutti na yeroo keessa dhiise. Yeroo kasitti dogola kasitti akkasi. Akkasitti galee rafee beetee naasuudhaan. Yeroo Guyyaa haan gaa micoodhaa wajjin walitti dhuftanii. turtee ooyiruutti na dhuftee beekadhu. Yeroo na dhufte. Hayi maali namni akkanuma nama godhaanaa jettee beete. An dhageessee fi hundaa beete. Dura jecha na qabanii jettee haati dubbachuun dhabdu jeetiin.
namni maali kan mana godhaa itti beete Ayyee. ay waan ta'e quba qabda kaa'e akkuma sitti masan hin jeenga Odoo isin si gaafatanii isiif man qabne ati dura itti himte. hay andagee seefin Akkana fuudhaa. qabattee takkaanuma tumtiiti takkaanuma loltiin jee fudhadhee bara Ayyee. lakkaanuu itti himne akkuma bira harba biraa fudhattee mariitaa fudhatte Ostee isin ni hundubbanne. Ayyee. maaliin dhagee baate ay miilaas cabees waan dhageenye maali taates waan dhageenye maal taate kaa liganuma sutaataa dhaayifa Ayyee. akkasittiin ka hin dhageenye maaliin dhagee maal taate bara kanatti ni qabee natti utaalchite naasuudhaan ni naanuusaa hundayne amma na rafaa bulee dhaqa maal qofaltire Ganaa qoflatti qabdi. Eegaa. Ajaa'ibni sun baay'ee. Timteeti. ayittimu silaaniin dhiisaare hojjetee jira Akkamitti tolfateettee kana dhiistee kana biraa deemtedha. egaa booda kanis na eegisiin jee na dura na dhiftee deemta hanganumaan na jaalatta tokkanuma jirtee akkasitti firaatti himee beekte Akkasiiti waan akkanaa kana faadhaas. waan akkanaa kana afaan qabaa Egaa wallahi gaatillee agartee biroo keenya. Ilma agartee miitiyeetuun immoo addaati dhugaa. Ilma agartee kana bisi baase kan arraan taallee agartee alhamdulillah jettu kan agartee hooyyoo agartee harkarra kaatee dhugutiin. bakka san geenye bar geenye yaa baanii fi weeroo sun jajjabee Yaa agartee Fuudhee tokko tumaan- jiru beetee keenya tokko jiru beetee agartee uummata keenya kan tokko jiru beetee keenya. silaarraan deebi'u beeyta bakkumaaniin gadhaa jeetiin kaarusuma saniin dhageeffadhaa jeetiin harka qabee bar Bisi baase dhugaa. haatatamaan silaa wayii ulaa irratti irra booniita Bisi baase. akkasii rabbi na baasee jira. Akkasii rabbisi baase. Lallaalee nama. Baay'ee. Ati mudannoo dubbadhu. Ta dubbachuun ni jira. Reefus dhiibuma dhalaa dhiibdani. Gaafaan haala baafadhan isin wajjin. Aara kamaali? Aara kamaali gaa? Isin hundinuu dhiibuma dhalaa osoo jirtanii maali dhalaa gundeettanii bara. Keessa kannachuu qabda haa dubaree kan mudannoo takka kannattee tomachuu. Egaa dubbatu qabda maalumaa isaas. Aaree jiranii. Aara cufaadhaa jechuudha. Hin jiru. Kanaafuu rakkoo Guyyaan dubbattu? Irraan akkasiif dhufti. Dhaaganaatti ashamaa teenyaa oduun teenya waan akka mudannoo Inshallah fuulduraaf Tatanarra caaltu isiniif dalaynaa. Amsheen biyya jabeessaa isinii janna hamilee. isin tunilleen akka isin hatoltee abdii isinirraa Qabna qabnaa jechuudha. dhugaa isinitti toltii isin hedduu takka isin bohaarsitii akka itti gammaddan abdii Ani guutuu isinii qabnaa taakana isiniin janna. Akkasumallee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe, godhuu Godhuu hin dhageenya.